Godina Baalee magaalaa Roobeetii fi godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa keessa dargaggoota humnaan gara leenjii waraanaatti fe'aa jiraachuun dhaga'amaa kan jiru waggaa ta'u kaaba Oromiyaa godina Walloo ba'a Oromiyaa magaalaa Dirre Dhawaatii fi Harargee Lixaanaa Gammachiis keessaa immoo maqaa maatii keessaniitu miseensa waraana bilisummaa Oromootii jechuun gidiraa fi hidhaan akkasumas saamichi uummata irratti deemaa jiru jabaachuudha kan uummanni himataa jirani. Odeeffannoo keenya gama biraatiin haleellaa diroonii dhiyeenyatti lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa irratti raawwatame wajjin wal qabsuudhaan lolli cimaan waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa gidduutti itti fufee jiraachuun dhaga'amaa kan jiru waggaa ta'u mootummaan Itoophiyaattis dhimma kanarratti deebii laatuun kan dhaga'ame waggaa ta'u kanarrattis odeeffannoo gurra isin buufnu harkaa qabna. Odeessa biraatiin ammoo Yuunaayitid Neeshinii fi Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaan haqa ce'umsa keessatti mala miidhamaa giddu galeessa godhatee akka hordoftuuf dhaamuudhaa fi gabaasa guddaa dhiyeessuun isaanii mul'atee jira. Kunniin hanga footoo dukkeensa kana keessaa isaan muraasa hanga dhumaatti nu faana bu'aa kabajamtoota hordoftoota keenya kan isin hordofaa jirtan Milkii Miidiyaa Neetwoorkidhaan nageenya keenya kan jaalalaa bakkuma isin jirtanitti isin haadha qabachaa oduu saatanaa kan isinitti himu an Leencoo Eliyaasiim. Godina Baalee magaalaa Roobee fi godina Gujii Lixaa Bulee Horaa keessa dargaggoota humnaan dirree waraanaatti fe'aa jiraachuun dhaga'amaa jira. Uummanni Oromoo waggoota 5 darban keessa qe'ee isaa irratti nagaan jiraachuu dadhabuudhaan hidhattoonni sirnichaa naannichatti bobbaafaman ajjeechaa qe'ee isaanii ibiddaan gubuu mana hidhaatti guuruudhaa fi saamicha adda addaa bifa garaagaraatiin raawwataa kan jiran waggaa ta'u kana cinatti ammoo dargaggoota bifa garaagaraatiin humnaanis ta'e sossobaadhaan gara waraanaatti erguudhaan lubbuu isaanii qoraan ibiddaa godhatanii itti dhimma ba'aa jiraachuun ni mul'ata. Haaluma kanaan magaalaa Roobee keessatti dargaggoo Mahammad Hussein jedhamu kan baadiyyaa irraa haadha isaa yaalaaf gara magaalaatti fidee bakka inni haadha isaa waliin siree qabatee jirutti humnaan loltoonni mootummaa qabuudhaan haati isaa miila isaanii irratti kuftee kadhattus qabanii dirqamaan gara leenjii waraanaatti kan geessan akka ta'e akka fakkeenyaatti uummanni naannichaa eeruun ni dhaga'ama. Kana cinattis dargaggoota hedduu magaalattii keessaa fi bakkoota garaagaraatti humnaan guuraa jiraachuun kan himamaa jiru waggaa ta'u ilma kee balalisa xiyyaaraa siif goonaa xiyyaara yeroo darbee as dhufu sanni beektaa miti akkasitti ilma kee akka balaliistu malee waan biraatiif miti jechuudhaan haadha ilmaan hiyyeessaatti kan qosan waggaa ta'u Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Soorilee keessattis obboleeyyan lama haadha tokko jalaa fuudhanii dirree waraanaatti kan oofan waggaa ta'u obbolaan lamaan kunis maqaan isaanii Roobee Bannataa fi Goobanaa Bannataa akka jedhaman uummanni naannichaa ni himani. Roobeen kun kanaan dura qabamee mana hidhaa keessatti rakkataa kan ture waggaa ta'uu fi guyyaa dheengaddaa mana hidhaatii baasanii gara dirree waraanaatti akka fe'an maatiin isaanii ija imimmaaniitiin dubbataa jiraachuun mul'ataa jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessattiidhaan namoota nagayaa irratti garee mootummaatiin deemaa jiru jabaachuudha kan uummanni naannichaa himataa jirani. Ilmaan Oromoodhaa bakkoota adda addaatti maqaawwan garaagaraa itti moggaasuudhaan mana hidhaatti guuramuudhaa fi mana hidhaa keessatti giduraalee adda addaa harkaa jiraachuun kan himamaa jiru waggaa ta'u haaluma kanaan kaaba Oromiyaadhaa godina Walloo keessattis maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hidhaan namoota hedduu irratti jabaatee jiraachuun dhaga'amaa jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Forsii keessattiidhaan garee mootummaatiin jiraattota naannichaa irratti jabaatee deemaa jiraachuun dhaga'amaa kan jiru waggaa ta'u akka odeeffannoon achirraa bahu himaa jirutti muddee 23/2023 irraa kaasuudhaan hanga ammaatti caasaan mootummaadhaa ganda uummataa bakka burqaa jedhamutti namoota 5 qabuudhaan yoo hidhanii ammallee rakkoowwan garaagaraa naannichatti deemaa jiraachuutu himama. Akka jiraattonni naannichaa jedhanitti loltoonni mootummaadhaa ganda burqaa jedhamtutti barii barraaqa qe'ee hawaasaatti marsuudhaan namoota hojii isaanii hojjechuudhaan maatii isaanii jiraachifachuu irratti fuulleeffatanii jiraachaa jiran akkasumas siyaasa kamirraa bilisa ta'an maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromootii jedhuun guyyuma kanatti mana hidhaatti guuruudhaan rakkisaa jiraachuun dhaga'amaa jira. Namoonni hidhamuu isaanii maqaan isaanii gara miidiyaatti ba'ee Kamaal Ahmad Abduu, Mahammad Xiqqoo kanneen jedhamanii fi namoota biraa ammaaf maqaan isaanii ifa hin taane akka jiran eeruun isaanii mul'atee jira.
Namoonni qabaman kunniin abbootii maatii ta'uu kan eeran hawaasni naannichaa isaan kunniin badii tokkollee qabaatanii osoo hin taane sobaan yakkamamanii qabeenyi isaanii saamamee miidhaa adda addaa irra gahaa akka jirudha kan himaa jirani. Haaluma wal fakkaatuun dira dhawaa Raddaa Awwaallee fi Harargee Lixaanaa Gammachiis keessattis ilmaan keessaniitu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan namoonni hedduun mana hidhaa keessatti guuramuudhaan reebichi guddaan irratti deemaa jiraachuu hawaasni naannichaa himaa kan jiran hoggaa ta'u naannoo kanattis dararaan guddaan uummata nagaa jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf ilmaan guddifachuudhaaf rakkoo adda addaa argaa jiran daranuu rakkoo biraatiif saaxiluutu himama. Dira dhawaa Raddaa Awwaallee keessatti namoota nagayaa maqaa ilmaan keessaniitu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun hidhaa fi reebichi irratti raawwatamuu kan dhagahamaa jiru hoggaa ta'u taateen kunis dilbata darbee ganda Aamboo bakka Jaamu keessatti haadha manaa Iskandar Mahammad Aadam obboleessa isaa Abdii Mahammad kan Jaamu waliin reebicha ulfaataan erga irratti raawwatanii booda mana hidhaatti darbanii dararaa jiraachuudha kan uummanni naannichaa himani. Oduma hidhaa wal qabatuun Harargee Lixaanaa Gammachiis Araddaa Waleensoo keessattis maqaa ilmaan keessaniitu WBOdha jechuun deemaa ilmaan keessan galchaa jechuudhaan namoota maqaan isaanii Abdallaa Sheek Muusaa abbaa maatii 8, Abrahiim Ambayyoo abbaa maatii 2, Daalaa Ridwaan Abdul Baasit Hassan abbaa maatii 6 fi Sabboontuu Hakim kanneen jaaman mana murtiitti osoo hin dhiyeessin baatii 3 oliif hidhanii dararaa hamaarraan gahaa akka jiran itti dabaluun eeruun isaanii dhagahamee jira. Odeeffannoo gama biraatiin ammoo haleellaa diroonidhaa dhiyeenyatti godina Horroo Guduruu Wallaggaa irratti raawwatamee hordofee lolli cimaan waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru itti fufee jiraachuun dhagahamaa jira. Haleellaa diroonidhaa wiixata darbee godina Horroo Guduruu Wallaggaa ganda Baaroo Jaamu keessatti waldaa Muluu Waangeel irratti raawwatamee lubbuu namoota 8 galaafate hordofee lolli cimaan waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru itti fufee jiraachuu jiraattonni naannichaa dubbatani. Akka jiraattonni naannichaa yaada miidiyaaf kennan jaanitti waraanichi kibxata ganama irraa eegalee kan hammaate hoggaa ta'u sochiin konkolaataas ta'ee namaa guutumaa guututti dhaabbatee jira jaani. Lakkoofsi sirrii ta'ee beekamuu baatus wal waraansa gaggeeffamaa jiruun lubbuun namoota nagayaa darbuudhaa fi lolli cimaa ta'ee gaggeeffamaa jiraachuudha kan himaa jirani. Haleellaa diroonii wiixata ganama naannoo Saayitakkaa irratti uummata nagaa irratti loltoota mootummaatiin raawwate wajjin wal qabsiisuudhaan kan waraanni cimaan gaggeeffamaa jiru hoggaa ta'u adda bilisummaa Oromoo ABO'n haleellaa kana ilaalchisee ibsa baaseen haleellicha cimsee kan balaaleffate hoggaa ta'u haleellaa kanaan mootummaan biyya bulchuu kan himate ABO'n uummanni Oromoo fi uummanni biyyattii biroo sarbaminsaa fi dhiittaa mirga dhala namaa daangaa dhabee ajjechaa suukanneessaa mootummaan lammiilee nagaa irratti geessisaa jiru dura dhaabbatanii mormuu qabu jechuun isaa mul'atee jira. Gama biraatiin haleellaa kana ilaalchisuudhaan miidiyaaleen addunyaa hedduun hogganoota mootummaa gaafataa kan jiran hoggaa ta'u mootummaan haleellaa diroonii dhiyeenyatti Horroo Guduruu Wallaggaatti raawwatame kana ani hin goone jechuun isaa mul'ate. Mootummaan haleellaa diroonii wiixata darbee godina Horroo Guduruu Wallaggaa waldaa Muluu Waangeel Baaroo irratti raawwatame kan haale hoggaa ta'u dubbii himaan mootummaa federaalaa Laggasaa Tulluudhaa yaada Rooyitersiif laataniin haleellaa qilleensaa raawwatameera jedhan kun sobaa jechuun isaa mul'ate. Qondaalli Koomishinii Mirgoota Namooma Itoophiyaadhaa kan ta'e Badhaasaa Lammeessaa gama isaaniitiin ammoo haleellaa kun raawwatamuu eeruudhaan haleellaa kana ilaalchisee gabaasota isaan dhaqqabaa jiru irratti qorannaa gaggeessaa akka jiran eerani. Haleellaan diroonii wiixata darbee ganama naannoo sa'aatii takkaa irratti miseensota waldaa Muluu Waangeel naannoo Saayitakkaa irratti lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Kombolchaa keessatti lammiilee nagayaa irratti raawwatameen lubbuu namoota 8 darbuudhaa fi kan 3 olii madaa'u akkasumas haleellaa kana hordofee gandichatti waraanni cimaan gaggeeffamaa akka jirudha kan odeeffannoo naannicha keessaa nu dhaqqabaa jiru ifa godhu. Yuunaayitid Neeshinii fi Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaadha. Itoophiyaan haqa ce'umsaa keessatti mala miidhamaa giddu galeessa godhatee akka hordoftu dhaamuun isaanii mul'ate. Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa fi Waajjirri Koomishineraa Olaanaan Mirgoota Namummaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii UNHCR aangoowwan marii dhimma haqaa ce'umsaa irratti miidhamtootaa fi hawaasa naannolee garaa garaatti argaman waliin godhee ilaalchisee gabaasa fuula 90 baasuun isaa mul'ate. Gabaasni beekuun akka agarsiisutti
Hirmaattonni araarri kaayyoo barbaachisaa fi galma ga'uu danda'u ta'us dhugoomuu kan danda'u erga madaan miidhamtoota fayyee booda qofa jechuudhaan cimsanii dubbachuu mul'ate. Gabaasichi qaamolee fi galmoota ijoo haqa ce'umsaa kanneen akka itti gaafatamummaa dhugaa barbaadu beenyaa sarbamiinsa irra deddeebi'amee akka hin raawwatamne mirkaneessuu irratti xiyyeeffate ilaalchaa fi fedhii hirmaattotaa bal'inaan xiinxalee jira. Marii hawaasaa Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa fi Waajjira Mirgoota Namoomaa Yuunaayitid Neeshin baatiilee 8f gaggeessaa tureen namoonni 805 ta'an irratti hirmaatanii jiraachuu kan eere gabaasichi kanneen keessa miidhamtootaa fi maatii isaanii buqqaatota biyya keessaa qaama miidhamtoota gaggeessitoota aadaa fi amantii fi dhaabbilee hawaasaa siivilii tattaaffii mirga namoomaa fi nagaa keessatti hirmaatan hirmaachisuu ibse. Mariin kun naannolee Affaar, Amaaraa, Hararii, Oromiyaa, Somaalee fi Tigraay akkasumas bulchiinsa magaalaa Dirre Dhawaatti kan gaggeeffame ta'uu fi marii dabalataa abbootii amantaa sadarkaa biyyoolessaatti gaggeeffamu kan beeksise hoggaa ta'u, gabaasni kun dhiittaa mirga namoomaa darbeef deebii sirrii kennuun barbaachisaa ta'uu eeree jira. Fedhii haqa miidhamtootaa fi hawaasa naannoo adda addaa irra jiran guutuudhaaf adeemsa haqaa ce'umsa bal'aa sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamuudhaaf deebii kennuu fi hojimaata waliigalaa hordofuu hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'uu gabaasa kana keessatti ibsame. Dhiittaan mirga namoomaa deddeebi'ee akka hin mudanneef jijjiirraa fi haaromsa seerotaa fi dhaabbilee irratti taasifamu hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'uu hirmaattonni cimsanii ibsanii jiru kan jedhe gabaasichi. Kunis heera mootummaa dabalatee tarsiimoo fi seera biyyattii biroo qorachuu fi fooyyeessuu akka gaafatu ibsi beekuun eeruun isaa mul'atee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon saatanaaf qabannee dhiyaanne hanganuma waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa odeeffannoo itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabadhaa.